Naannoon Amaaraa akeekkachiisa naannoo Tigraayiif deebii kenne. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 16 2016 ibsa baaseen kitaaba barataa naannoo Amaaraa maxxansiise irratti kaartaan agarsiifame akka haqamuu qabu akeekkachiiseera. Naannichi hatattamaan waan kana hin sirreessu taanaan rakkoo mudachuu maluuf itti gaafatamummaa fudhachuu qaba kan jedhe kaabineen ibsa kenne. Ibsi naannolee lameenuu akeekkachiisaa fi dubbii barbaaduu of keessaa qaba. Galana Balay. Kaabineen naannoo Tigraay ibsa kana baasee guyyoota muraasa booda naannoon Amaaraa ibsa doorsisaa fi dubbii barbaachadaa ittiin jedhe kanaaf deebii kenneera. Bulchiinsi yeroo Tigraay iddoowwan kitaaba barataa keessatti hammatamuu himachuun ibsa baase seenaa dhugaa uummataa ragaalee qabatamaa fi dhugaa lafa jiru kan haaledhaa jedha. Ibsi kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraatiin kenname yaadni naannoo Tigraay kan burjaajii uumuu fi walitti bu'iinsaaf karaa banuudhaa jechuunis himatee jira. Kana irratti dabalataan guyyaa kaleessaa jechuunis bitootessa 18 bara 2016 humni Tigraay bakka duraan turerraa socho'uun gandoota aanaa Raayyaa Allamaaxaa qabachuun jiraattota ajjeesaa fi dararaa jira jedha. Ibsi kun iddoowwan ibsa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti eeraman aanaalee waggoota 30 dura irraa eegaluun gaaffiin eenyummaa gaaffiin ofiin of bulchuu irratti ka'aa turedha jechuun ibsa isaa kanaan kan yaadachiise naannoon Amaaraa iddoowwan gaaffiin eenyummaa irratti ka'u jedhaman Walqaa'itti Xagadee, Xallamta akkasumas aanaalee akka Waaflaa fi Allamaaxaa ta'uu eeree jira. Bakkeewwan kunneen hanga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalutti mootummaa tureef gaaffilee eenyummaa fi ofiin of bulchuu isaanii dhiyeessaa akka turan yaadateera. Ibsi kun itti dabaluun gaaffiin eenyummaa fi ofiin of bulchuu naannoowwan kanaa hanga waraanni kaabaa jalqabutti deebii dhabuu ibseera. Daa'imman naannoo sanaa mirga barachuu isaanii akka kabajamuuf naannoon Amaaraa dirqama isaa baachuu naannichi ibsa baasee neeruun kana sababa godhachuun naannoo Amaaraa irratti haleellaa raawwachuurraa akka hin deebine ibsa isaa keessatti calaqqisiiseera jechuun naannoon Amaaraa ibsa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay qeeqeera. Rakkoon kun karaa seeraatiin akka furamuuf naannoon Amaaraa gahee isaa baachaa jiraachuu ka'eeru. Naannichi bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gochawwan biyyattiidhaaf madda rakkoo dhaabbataa ta'anirraa akka of qusatu akeekkachiisuun mariiwwan fedhii uummataa giddu galeessa godhatan irratti akka xiyyeeffatuuf dhaamee jira. Muummee Itoophiyaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee komii misooma koriidoorii magaalaa Finfinnee irratti dhagahamaa jiran irratti deebii kennan. Tibba kana magaalaa Finfinnee naannoo Piyaasaa jedhamutti hojii deebisanii misoomsuu eegalame irratti miidiyaa hawaasaa gubbaatti komiiwwan adda addaa dhagahamaa jiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed hojiilee misoomaa magaalicha irratti hooggansa magaalattii waliin yeroo mari'atan kantiibaa Adaanach Abeebee misooma naannoo Piyaasaatti hojjetamaa jiru irratti gabaasa dhiyeessaniin namoota hanga ammaatti kaafamaniif qophii godhame ibsaniiru. ስንጀምር እንግዲህ በህዝብ ውይይት ነው የጀመርነው ተደጋጋሚ የህዝብ ውይይት አድርገን የሮ ጀልቀምኑ ኡማት መሬሲሱን ጀልቀም መሪ ኡማታ እርድ ዴቢን ጎን ቶኮፋ ቆረና ዋይታ ጌጌሳን ኮንሰልቶትኒ ስሪት ኡማት መሬሲሰን የሮ ቶኮሌ ነምኒ ቶኮሌን ሚሶም ከሞርሜ ያድ ከኖኬን ሂንጂሩ ኤስ ዴም ኦሶ ቢቲናው ባኔ ኦሶ ወለካ መጋለቲ ፈጋቹ ባኔ ወሪድ ኡንፋ ሞ ቤኘን ዱርሴ ኦሶ ኖኬን ነሜ ለፊራ ካኑ ፊ ለፍኑፍ ባክቡፈም በደላዋ ኦሶ ኑፍ ጎተኒ ያድ ጀዱን አላት ነምኒ ቶኮሌን ናኑ ኩንዴቤ ሚሶሙ ሂንቀቡ ሃል ከናንጅራቹ ባና jedhe kan kaase hinjiru yeroo jaa'ol mareesif yeroo hundaayyuu uummatni duubdeebii gaarii nu kennan hedduun manneen misoomaaf kaanii mangandaatti isaan kun manneen 1998 ta'u manneen kooppareeshinii manneen 490 ta'u manneen amantaa manneen dhuunfaaf daldalaa 300 ta'u sheedoonii konteenarootnii fi suuqiiwwan maxxaneen ammoo gar 886 ta'u daawwan yeroof jedhamanii hojjetaman 89 akka jiranis bareera kanneen walitti yeroo idaanu namoota 11 ta'utti naannichirra kaafamee iddoo fooyyee qabuutti qubsiifame. አሎኬት ያደረግነው ወይም ደግሞ የወሰድነው የሰጠናቸው ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ manneen kennineef sadarkaa isaanii kan eegatan qulqulluu kataan maaficaanii kophaat kan qaban kutaa itti nyaata bilcheessan kan qabu yoo diqqaatee kutaa ciisaa tokko kan qaban namoota misoomaaf kaafaman kan keessaa 89 furtuu manaa fudhatanii jiru kanneen afaan adeemsa furtuu fudhachuu jiru sababoota dhuunfaa isaaniin barfatan nuti manneen itti galuu akka danda'an goone qopheessine ነው ያዘጋጀነው hojii naannichatti hojjetamuu eegaleen wal qabatee qaamota adda addaarraa komiiwwan miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhagahaman keessa hambaatu diigamaa jira Oromoo magaalatti deebisuuf yaalii godhamu kan jedhuuf ministeerri muummee Abiy yaada kennaniiru. እንደ ሀገር ኔሽን ቢልዲንግ ያልነው ጉዳይ akka biyyaatti ijaarsa biyyaa dhimmi jenne sammuu fi laphee uummataa keessa Itoophiyaan taa'uu kan dandeessu seenaa fi hambaan duudhaan seeraan yoo itti fufuudha garuu immoo dhoqqeen abbaan fedhe bukeesse hambaa miti dhimma kanarratti miira wal dhiitu namootni qaban jiru hambaan Itoophiyaa Laalibalaadha hambaan Itoophiyaa Aksuumi hambaan Itoophiyaa Soofumari hambaan Itoophiyaa
dallaa Jagool Harar jirudha. Wantoota yaadannoo irraa qabnu maraan hambaa jennee mana murtiif kaaniin ni gufachiifna yoo ta'e kana simachuuf keessummeessuun sirriin ta'u. Wantootni barbaachisoon eegamuu qaban jiru. Madaallee eegamuu qaba. ዲሞግራፊ ለመቀየር ነው ኦሮሞዎች ከተማ ለመመለስ ዴሞግራፊ ጅጅሩ ኦሮሞ መጋለtti deebisuu fi yeroo kaanis maqaa adda addaatu kennama. Akkuma uummatni magaalichaa hubatu deemograafiin kan jijjiiramu fakkeenyaaf Bashaashaa yoo fudhannee jenne jiraataan dhaabbataa Bashaashaa akkuma jirutti ta'e namoota Jimma, Aggaaroo, Mattuurraa dhufanii Bashaashatti akka makaman gochuun hojii hojjetamudha. Finfinnee keessa Oromoon hangaa olii, Amaarri hangaa olii, Guraageen hangaa olii, Tigreen hangaa olii, sabni hangaa olii hunduu jira. Magaalli uummata miliyoona 2-3 amma miliyoona 5-6 galee jira. Namni hin jirre jiraatee kan itti galchuuf rakkannu miti. Finfinnee magaalaa eenyu taate eenyu deemograafiif akka itti rakkatu naaf hin galu. Kaayyoon isaa kana miti. Kaayyoon isaa Finfinnee hunda keenyaaf miidhagduu akka taatu gochuudha. Kuni oduudha jetteedha. Gochaan ala wanti oduu kana diiguu danda'u hin jiru. Komishiniin marii biyyaalessaa dhimmoota bu'uuraa biyyattii irratti marii hirmaachisaa ta'e gaggeessuun waliigaltee biyyaalessaa uumuu kaayyoo jedhuun erga hundaa'ee waggaa 2 darbeera. Turtii waggaa 2 kanaan komishinichi hojiisaa gulantaa qophii dursaa qophii fi mariitti qooduun hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Naannoo Tigraay bakkeewwan naannolee Oromiyaa fi Amaaraa lolli itti gaggeeffamaa jiruun alatti hojii namoota maricharratti hirmaatan adda baasu hojjechuu komishinichi BBC'tti himeera. Komishinara komishinii marii biyyaalessaa kan ta'an Profeesar Masfin Ar'ayaa mariin biyyaalessaa kun qaamolee hawaasaa Itoophiyaa hunda hammatu akka ta'e himuun qaamoleen hidhatanis marii biyyaalessaa irratti akka hirmaatan karaan nagaan mijataa jedhaniiru. Nuti kutaan hawaasaa kamiyyuu kan hidhates, kan hin hidhannes, kan dallanes, kan gammades paartileen siyaasaa hundinuu sadarkaa isaaniitti marii biyyaalessaa kan irratti akka hirmaatan barbaanna. Sababni isaas kun marii biyyaalessaa Itoophiyaa malee saba tokko yookaan naannoo tokko komishinii walitti fiduu miti. Qaamni tokkollee yoo hir'ate guutuu hin ta'u jechuudha. Oromiyaa, Amaara saba lakkoofsa xiqqoo qabu yookaan qaama hidhatee dhiisanii isa akkaan gurmaa'ee waliin marii taasisuun hojii guutuu hin ta'u. Kaayyoon komishinichaa jalqaba hidhannoon akka laaffatu jechuudha. Hidhannoo kennadhaatii mari'adhaa jechaan jirru. Marii haa goonu jechuun anis atis wal mo'annaa jechuu miti. Walaa mari'annu yeroo jennu gidduu keenya faara nagaatu jira. Kanaaf lamaan keenya iyyuu meeshaa waraanaa qabannee mariitti dhiyaannu kuni beekamaadha. Komishiniin marii biyyaalessaa yeroo hundaa'u Itoophiyaan waraana hamaa kaaba biyyattiitti gaggeeffame keessa turte. Ammas taanaan naannolee Oromiyaa fi Amaara keessatti lolli hidhattootaa fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaatuma jira. Lolli bakkeewwan garaagaraatti itti fufee jiru hojiisaa akka hin mijanne danqaa itti ta'uu komishinichi irra deddeebiin beeksisaa ture. Wantoota ajandaa marii ta'an keessaa tokko rakkoo nageenyaa furuu ta'uu kan himan Profeesar Masfin gaaffii namoonni hedduu biyyattiin hanga maal taatutti eegamaa jedhuufis deebii kennaniiru. Sababiin boodatti harkifanneef baay'eedha. Marii biyyaalessaa gochuun barbaachisaa taanaan qaama hawaasaa hundumaa hammachuun dirqama. Haalli naannoon Tigraay, Amaaraa akkasumas lixa Oromiyaa irra jiran waan beekamuudha. Kanaaf adeemsa marii kana hojiirra oolchuuf haala murtaa'aa ta'een nagaan barbaachisaadha. Nagaan guutummaatti haa jiraatu miti. Otoo dhibbaan dhibbatti nagaa ta'ee mariinuu hin barbaachisu ture. Hunduu dhufee nagaan mari'atee ajandaa kennee deema ture. Kanaaf kuni adeemsa mataasaa fi yeroo barbaada. Dhimmooti humna keenyaa ol ta'an jiru. Kunneen hiikamuu qabu. Yeroo kanatti jalqabna otoo jennee haalli biyyaa akkaan waan jijjiiramu waan ta'eef inni sirnaan ilaalamuu qaba. Guutummaa biyyattiitti humni elektirikaa addaan citee ture. Addaan cituu humna kanas deebisuuf hojiin hojjetamu. Sa'aatii muraasa booda deebi'uu itti gaafatamaan kominikeeshinii humna ibsaa Itoophiyaa Mogas Mokonnan dubbataniiru. Haala kanaanis iddoowwan baay'eetti sa'aatii 12 irraa qabee humni ibsaa deebi'eeraa jedhaniiru. የኃይል መቋረጡ ያጋጠመው በእኛ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከቀን 9:46 Ibsaan kan addaan cite guyyaa keessaa sa'aatii 9:46 irrattidha. Sababa kanaan adda cite jechuuf garuu ammatti nu rakkisa. Ta'us addaan citee sa'aatii 2 yeroo hin guunne keessa iddoowwan baay'eetti deebisuu dandeenyeerra. Guutummaatti gara siistamaatti deebisuuf hojii baay'een raawwatee Finfinnee, Kaabaa fi Kibba biyyattii hunduu amma elektirikii argatanii jiru. Iddoowwan baha biyyattii muraasaan alatti jechuudha. Elektirikiin haala kanaan yeroo adda citu hundumaa takkaatti deebisuun hin danda'amu. Voolteejiin irra darbuu waan danda'uuf tokko erga deebisneen booda dabareedhaan galchaa ijaa deemnuufi malee naannolee gama bahaan jiranis ibsaa deebisuudhaaf carraaqaa jirra. Sa'aatii muraasaan booda ni deebi'a.
በዚህ ሰዓት ራሱ እሱን ለማገናኘት ጥረት እየተደረገ ነው። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ በእርግጠኝነት አዋን ሴራኔ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ጀለ ጅራኑ አካ ከኒ ናኖ ኢሳ ታኤ ጎቹዳኒ ዮካን ታሲሱዳኒ kitaaba barattootaa keessatti galchuudhaan barattoonni akka waan kana baratanu taasisaa jira jechuudhaan manni maree yookiin kaabineen naannoo Tigraay himatee jira yookaan immoo komatee jira. Gochichi adeemsa waliigaltee nageenyaatiin faallaa kan ta'edha kan jedhe kaabineen naannoo Tigraay. Gocha kana hordofuudhaan rakkina uumamuu fi mootummaan naannoo Amaaraa itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhee ibsuu isaa Mulgeetaa Atsbaati kan Maqaleellaa gabaase ittaanis ni dhiyaata bal'inaan. የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ዛሬ ሰኞ መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የአማራ ክልል መንግስት የትግራይ ክልል አካል የሆነውን በካርታው ላይ አካቶ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ያስተማረበት ይገኛል ሲል ከሰሰ። ድርጊቱ ትግራይን የመቆራረስ ዘመቻ የቀጠለ ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው ያለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ የአማራ ክልል መንግስት ታሪካዊ ስህተት እየፈጸመ መሆኑን ተገንዝቦ እርማት እንዲያደርግ ጠይቋል። አሊያ ግን ክልላዊ መንግስቱ ዋጋ ያስከፍለዋል በማለት አሳስቧል።